sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen Waaqayyoon erga kadhannee booda gabaabinaan yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu ta'a. Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu. Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu. Ameen. Baraaf yeroo dabarsitee ofii keetiif jiraataa bara baraa kan taate Waaqa hundumaa qabdu hundumaan ol jirtu gooftaa keenyaa si galateeffanna. Haala hundumaa keessatti nu gargaartee bu'aa bayii hundumaa keessa nu dabarsitee bara jiraanneef bakka jiraanne hundumaatti kun warraan nu geessita. Halkan edaattis guyyaa irraa amma sa'aatii kanaattis wanti nutti irratti hin jiru gaarummaan kee keessatti eegamnee yaa Waaqayyo amma immoo obdii mana keetti olitti qabamnee yeroo ulfina kee jajannu yeroo si waaqeffannu yeroo gaarii kana waan nu laatteef maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Laa yaa Waaqayyo kadhannaan waaqeffannaan nu eebbisteetta. Kana hundumaa tola keef nu goote malee tola tokko iyyuu hin qabnu baay'ifnee guddifnee si galateeffanna. Amma roo kana immoo sagalee kee dhaga'uudhaaf fuula keetti dhiyaanneerra. Sagaleen kee waan hundumaa qabaa. Sagaleen kee fayyinaa, sagaleen kee ce'umsaa, sagaleen kee jireenya. Kanaaf yeroo kana immoo ulaan sagalee maqaa gooftaa Yesuusiin kan nuuf baname haa ta'u. Anis obboloota koo cubbuu koo dadhabbii koo nan caalaa. Arraba koo qulleessitee waan dubbachuun naaf ta'u arraba koo irra kanaa keessu. Yeroo kana obboloota koo iddoo kana jiran akkasuma immoo sarara kanarra ta'anii kan nu hordofaa jiran qalbii isaanii banteefi isatti dubbattu dubbii kee dhaga'uu akka danda'aniif inni qalbii garbittii kee Lidiyaa bante qalbii obboloota koo hundumaas ati baniif yeroo kana ati qofti jalqabaaf dhuma ta'e nu geggeessi ulfinni kee qofta mul'atu iddoo kanatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ishi Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo isa nu gargaaree nu eegee asiin nu ga'e baay'ifnee guddifnee hin galateeffanna. Guyyaa irraa immoo akkaataa kanatti mana isaa keessatti walitti qabamnee yeroo itti sagalee isaa waliin dhageenyu yeroo ittiin waliin isa waaqeffannu yeroo akkasii waan nu kenneef galanni isaaf haa ta'u jecha guyyaa irraa akka waliin ilaalluuf kanan filadhe mata dureen Waaqayyoo hamaa nama isaatti darbatamu gidduu hin gala isa jedhu ta'a. Waaqayyoo hamaa nama isaatti darbatamu gidduu hin galaadha. Kutaan sila dubbise akka seensaatti macaafa faarfannaa 126 lakkoofsa 6 irra isa jirudha. Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamuudha. Daawit kana wantoota baay'ee erga dubbatee booda yeroo diinonni keenya nurratti ka'an jedha. Dubbii ulfaataa diinonni qabatanii gara isaanii kan naqan erga dubbatee raawwatee booda dhumarratti otuu inni Waaqayyoon galateeffatu agarra. Maal jedhaa? Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamudha. Akkasuma akka seensaatti kutaa tokko siree deebiin dubbisa. Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irra jirudha. Innis itti dabalee ani garuu kunoo namoonni 4 hiikamanii miidhamni tokko otuu isaanirra hin ga'in ibidda keessa asiifachi adeemuu isaanii nan arga. Bifni isa arfaffaa immoo bifa ilma waaqayyoolii in fakkaata jedhee ameen. Egaa akkuma nama jedhee Waaqayyoo hamaa nama isaatti darbatamu gidduu ni gala isa jedhudha. Kutaan amma dubbise jalqaba irratti Daawit karaa garaagaraa wanti garaagaraa yeroo itti darbatame saba isaatti isattis Waaqayyo akkaataa itti gidduu galee haasa'a. Daawitiin karaa baay'eedha kan diinni karaa godhatee wanta hamaatti darbachaa ture. Waaqayyo wajjin olii galee waan deemuuf garuu Waaqayyo iddoo tokkottu isa yeellaayisee hin beeku. Hundumaa caalaa kan Daawit irratti ulfaa'e ture rakkina mana isaa keessaa ka'u ture. Diinni maatii isaatti gargaaramee rakkinni gurguddaan amma warra waa'ee Waaqayyoo hin beekne illee sammuu isaaniitti bu'utti mana Daawit keessa ta'eera. Daawitiin dadhabsiisuudhaaf, Daawit darbatamuudhaaf. Kana hundumaa keessatti Daawit gara Waaqayyoo ilaallachuudhaan yeroo inni itti mo'ate agarra.
Akka biyyaatti fudhannee yoo ilaalle rakkinni daangaarraan namatti dhufu badaa miti. Garuu rakkinni inni keessaa dhufu akka fakkeenyaatti biyyuma keenya fudhannee yoo ilaalle rakkina hamaadha. Yeroo itti kennu furmaatti kennu nama rakkisa yeroo nama fudhata. Waggaa 30 dura biyya Itoophiyaa bulchaa kan ture mootummaan loltuunsaa amma baha Afrikaa sodaachisaa tureera. Rakkina keessaa ka'e garuu irra dhaabbachuu hin dandeenye hin mo'ame dhumarratti. Rakkinni mana keessaa ka'u darbannaan mana keessaa namatti darbatamu deebisuun namatti ulfaata. Daawit garuu Waaqayyo wajjin waan ta'eef Waaqayyo wajjin waan olii galee deemuuf rakkina alaa dhufus rakkina mana isaa keessaa dhufus Waaqayyo olaantummaa irratti kennaaf ture. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo wajjin gaafa ta'ani kamiyyuu dhufu kam Waaqayyo mo'icha namaa kenna. Waan godhu hundumaas Waaqayyo wajjin olii galee godha. Akkuma kutaa nama dabalata dubbise immoo yeroo itti namoonni Waaqayyoof adda ba'anii Waaqayyo malee kan sagadaniif kan waaqeffatan kan ulfina kennaniif kan jajamuun ta'u Waaqa tokkicha Waaqa Israa'el jedhanii nama sadii ta'anii mootii biyya 127 bulchu dura dhaabbatanii inni Waaqayyo jedhan. Abidda keessatti gaafa darbataman Waaqayyo yeroo sana abidda isa nama ajjeesu isaan gidduu galee humna ibiddaa sana isa nama ajjeesu humna du'aa abidda keessaa fuudhee gara warra diinotaatti darbate. Warri itti darbataman hin du'aniidha. Warra sanaaf garuu iddoo boqonnaa ta'e. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Ibiddi Waaqayyo biraa dhufu akkas ga'a. Kanaaf Museen maal abiddi kuni qoraattii kan gubaan jiru maa inni abiddicha Waaqayyo biraa dhufe. Waaqayyo gaafa sana abidda diinni qopheesse kan ofii isaatti jire. Abiddi nami qopheessu doof keessaa qaba. Kan Waaqayyo garuu akkas miti. Waaqayyo gaafa kana ilmi Waaqa jiraataa yemmuu namoota kanaaf darbu humni nama ajjeesu suni gara diinotaatti darbatame. Waaqayyotu gidduu galee. Kanaaf isaan sanaaf immoo boqonnaa ta'e. Yeroo sana mootichi immoo iji isaa banameefiiti oolmaa Waaqayyo namoota kanaaf oole utuu inni ilaalu agarra. Bara mootummaan Raashaa Sooviyeet biratti warra wangeelatti amanan baay'ee ari'atu, baay'ee ajjeesu, baay'ee fixu keessatti hidhama. Namoota 10 qabee boolla qotee cabbii keessa guutee miilla duwwaa qullaa isaanichi kee dhaabee namoota immoo tokko ramadee fi achi keessatti kaappoortii wanna sanaaf barbaachisu uffatanii xilaa qabatanii itti dagganatanii dhaabatudha. Innaa tu eegaa jiraniiti inni tokkotuma kee dhaabatu isa cabbii kee dhaabatu keeti lubbuun isaa keessaa ba'u ga'e. Loltuu isatti qabatee jiru immoo iji isaa banameefidha. Gonfoon warqee tokko dhufee nama du'aa jiru kanarra yemmuu dhufee mataa isaarra taa'utti ka'uti dhaqee keessaa harkise meeshaa isaa achumatti gaggatee badhaasa kana ammaa qofaa kee fudhattu keessaa na ba'i jedheedhama. Waaqayyo ija namaa banuun waan guddaadha. Keessaa na ba'i badhaasa kana qofaa kee fudhattu. Galanni Waaqa qofaa ta'u. Kanaaf egaa mootichi gaafa sana iji isaa banameetu yeroo ilmi Waaqa jiraataa isaaniif dhaabate. Isaaniif immoo abiddi sun keessi iddoo boqonnaa akka ta'aa jiru yemmuu argeti waa tokkoon argaa jira jedhe. Dafaa keessaa baadhe. Guyyaa sanaa kaasee Waaqa namoota kanaa sabni hundinuu akka waaqeffatu ta'e. Diinni gaafa nutti bu'u piroomooshinii keenya dabala. Galanni Waaqa qofaa ta'u. Waaqayyo wajjin amma jirrutti diinni gaafa dhufee nutti bu'u piroomooshinii keenya dabala. Waaqa qofa galatu. Egaa waatti makuun jaalladha dhiifama naa godha. Obboleessatu gaaf tokko hin faarfata gaaf tokko paastirii jina seen ture. Hin faarfata maal jedha? Inni tokko diina kootu na dhiibee gaaratti ol baasee na dhiisee deebi'ee faarfata. Inni tokko immoo ta'ee dhaggeeffateeti. Abbee kan kee wayyaa jedhe maal jennaan ankoo humna hin qabdu dachaa keetti na dhiiftee sokkite. Agartanii? Ankee wayyaa ankee gaaratti ol si baase ankoo immoo humna hin qabdu dachaa keetti na dhiiftee sokkite. Maaliifan jechuu barbaade? Amma seensumarra jira. Gaafa sanaa kaasee ijoolleen sun sadan waaqni isaanii akka waaqeffamu ta'e. Hundumtinuu waaqafa kanaaf akka ulfina kennan ta'e. Galanni Waaqa qofaa ta'u. Kanaaf eegaatii iji koo naa banameen argaa jira. Isaan keessaa inni arfaffaan bifa ilma Waaqayyoolii fakkaata. Namoonni irra keessa bu'an kun immoo hiikamanii asiif achi kee deemaa jiru. Waa tokkoyyuu ta'an jiranidhe mootiidhaaf dursee Waaqayyo ija isaa bane. Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Ameen. Egaa gara qabxii kootitti yeroo deebi'u Waaqayyo attamitti gidduu gala. Tokkoffaa irratti sagalee isaa erguudhaan gidduu gala Waaqayyo. Kutaa jalqabaa kana kadhannaa guyyaa kaleessaa waldaan jin kadhachaa turre ge'atti na jalaa rurrukutameera amma tokko irraa haasa'a.
macaafa seera uumamaa 28:13 irra jirudha. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabate, ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetii, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, lafa ati irra ciiftu kanas siif sanyii keetiif nan kenna jedhee. Galannaa qofaa ta'u. Kutaa kana guutummaa isaa fudhannee yoo ilaalle seenaa nama beekamaa tokko hundumti keenya kan beeknu waa'ee Yaaqoob agarra. Sila waa tokko jedheen ture. Rakkinni keessaa ka'uu furmaatti kennuu nama rakkisa. Rakkina keessaa ka'uu dura kan dura dhaabbatee mo'ate moodeliin keenya Daawit qofa. Macaafni qulqulluun kan dhugaa ba'uuf. Iddoo kanatti rakkinatu Yaaqoobiin mana keessaatti ka'e. Gaarummaa isaaf ta'eef. Gaarummaa kana gama kamiin iyyuu argatu. Dheebuu waan gaarii kana hawwee korraapshinii yoo hojjetu. Waan sana fudhateera garuu rakkinni irratti ta'e. Kanaaf 27 irratti yeroo abbaa isaa goyyoomsee eebba irkaa fudhatu obboleessi irratti ka'edha. Ajjeesuudhaaf karaa barbaade jedha. Haati isaa achirratti hin gorsiti. 27 gara dhumaa irratti guyyaa tokkotti lamaan keessa na buukorraa itti. Ka'ii gara biyya eessuma kee dhaqi ittiin jette. Ettee erga kanaa booda abbaa warraa Yisihaaq wajjin walii galanii Yisihaaq irra deebi'ee waamee boqonnaa 28 kana keessatti Yaaqoobiin irra deebi'ee eebbisee gaa'illi isaa maal ta'u akka qabu, Waaqayyo wajjin attamitti jiraachuu akka qabu, gara biyya sanaa akka dhaqu, Waaqayyo immoo biyya nuu kenne kana immoo nuu kenne garuu galaa taanee keessa jiraachaa jirra. Waaqayyo immoo harka kee keessa siif haa galchu. Irratti olaantummaa siif haa kennu jedhee eebbisee geggeessa. Hoo fudhattanii ilaaltan Yaaqoob golaatii gala gorduu baay'ee dhufee hin beeku. Gola keessaa haadha isaa hojii gargaara. Keessummoota dhufanii jinii haasa'uun kan mijatuuf isa ture. Jabaa ture. Xiyya darbata. Beekamaadha. Abbaan isaa isa jaallata. Kanaaf iyyuu dursee dhaqii waan akkasii naa godhii ani immoo kanan sii godhaa ergate. Kanaaf nama gola keessaa gara gorduubaa dhufee hin beekne kanatu gaaf tokko lubbuu isaa oolfachuudhaaf karaa fagoo jalqabe. Adeemeedha. Iddoo luus ga'u tokko jedhamu tokko bakka tokko ga'ee haduun itti lixxeedha. Adeemsi namaa gaa yeroo baay'inaan dubbadhaa. Yaaliin namaa lafa ga'ee dhaabbatu qaba. Waaqayyo immoo itti nama fufsiisa. Erga deemee booda aduun itti lixxe. Sila waa tokko kaaseen ture. Manaa ba'uu mitiitii golaatii gara gorduubaa dhufeeyyuu hin beeku. Gara saaloonii jechuudha. Piroosee jireemti haasaayyuu maal akka ta'e hin beeku. Waan hundumtuu shaakalaan dhufa miti ree? Waan hundumtuu shaakalaan dhufaam. Irra deebi'anii adeemsa isaa ilaalanii dubbatanii maal gaafa jiru namni qaroomaa deema. Kanaafidha inni Maartin Luuter King ati maaliif akka haasoof taannaanii kophaa kottan shaakala barbaachisa jechuudha. Ati gurraacha taate tamittiin haasaan akkasii jechi bareedaan akkasii dhufannaan kophaa kottan shaakala. Waan gaarii kaa shaakaluun cubbuu miti kaa. Kanaaf shaakala akkasii hin qabu namni kun manaa ba'ee hin beeku. Garuu gaaf tokko lubbuu isaa oolfachuudhaaf deemee iddoo tokko ga'ee aduun itti lixxe. As ilaalee achi ilaalee naan lafa onaadhaa aduun lixxeetti waan godhu hin qabu. Dhagaa iddoo sana jiru keessaa tokko fuudhee boraafatee rafe jedha. Waaqayyo immoo yeroo sana masilalee kakuu eebbaa irratti banate. Akkuma duluunfatee irriba jalqabuun iji isaa inni keessaa banameef keessi isaa banameef Waaqayyo wajjin ol arguu jalqabe. Masilaleen kakuu eebbaa irratti baname. Jalqaba irratti banee yoo ilaalle yemmuu masilaleen kun banamu immoo dura Waaqayyo of eeggannoo akka isaaf ta'uuf loltoota masilalee sana yookiin laaderii sanarra gad erge. Ol gadi ba'uu ol deebi'uu nageenyi Yaaqoob maalirra akka jiru Waaqayyotti himu turaniim. Akkaataa kanatti Waaqayyo mucaa ollaalaa kanaaf of eeggannaa gochuuf jalqabe. Otuu kana dinqisiifachaa jiru sagaleen Waaqarraa dubbatame galanni Waaqoof haa ta'u. Sagalee inni hundumaa danda'u, sagalee inni gidduu galu Waaqarraati Yaaqoobitti dubbate. Maal jedhe? Yaa Yaaqoob jedhe. Ani Waaqayyo jedhee inni hifne. Ani Waaqayyo kee kan Abrahaam kan Yisihaaq jedhe. Waaqayyo gaafa namatti dubbatu sammuutti nama deebisee namatti dubbata. Ofirra dabarsuuf namatti dubbatu Waaqayyo. Sammuutti nu deebiseeti waan sana sirriitti irratti yaadne akka goonuuf Waaqayyo dura sammuutti nu deebisa. Kanaaf maal ittiin jedhee ani Waaqayyo kee kan Abrahaam kan Yisihaaq jedhe. Waaqayyo isumati kaleessa dheengadda manaa na waaqeffachaa turte. Abbaa kee wajjin aarsaa naa dhiyeessaa turtan. Anaaf ulfina kennaa turtan. Isumatu si wajjin jira.
Erga kanaa booda iddoo sanatti kutaa 28 kana keessatti 13 kaasee dubbii gurguddaa jaatti dubbate. Nama ajjinaasa hin beekne akkuma sila dubbadhe golaa gala gurduubaa dhufe hin beekne Waaqayyo kun afaan saaqatee nama kana ajjinaasa'uu jalqabe. Tokkoffaa irratti akkasittiin jedhe lafa ati irra ciiftu kana siif kenneera jedhe. Lafa ati sodaadhaan irra ciiftu kana siif sanyii keef kenneera. Siif kenneera. Inni sodaan irra ciiftu kun sinnaalu jedhe. Sodaan waan baay'ee nama godha. Abrahaam gaaf tokko Waaqayyo lammii isaa keessaa baasee garuma biyya sanaatti yeroo geessu yeroo hundumaa sodaan samaa inni Waaqayyo sin baay'isa hojjettee akkamitti Eliyaazaar namni Damaasqoo na dhaalaa jedha. Eliyaazaar abbaa deemsaa mana hojiisaa ture. Manaajerii mana isaatii ture. Nama jaallatamaadha. Garuu inni kun Abrahaamitti hin tolle. Maaliif jilba isaa kee hambaaneeka? Maal Waaqayyo attamitti akkas jetta? Nama kana eebbistee naa kenniteetta. Garuu akkamitti na dhaalta? Akkasoo hin jenneedha. Eliyaazaar namni Damaasqoo maaliif na dhaalan? Waaqayyo immoo inni sin dhaalu isa jilba kee keessaa ba'us si dhaala hin sodaatin jedha. Inni sin dhaalu hin sodaatin jedha. Kanaaf egaa iddoo kanatti immoo lafiti sodaan irra ciifte kun kan keeti jedhe Waaqayyo. Tokkoffaa irratti lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maal jedhee sanyii kee nan baay'isadhe. Sanyii kee nan baay'isadhe. Lakkoofsa 14 irratti sanyii kee immoo nan baay'isattiin jedhe Waaqayyo. Lafa kennee fi dhiisa miti. Sadaffaa irratti amma 14 sana irratti maayidha lakkoofsa 14 irratti qomoon biyya lafaa siif sanyii kee eebbifamudha. Waaqayyotu taasaara. Sagalee ergee fitaa qomoon biyya lafaa hundinuu siif sanyii kee eebbifamudha. Inni ittaanu 15 irratti lakkoofsa 15 irratti karaa keetti si wajjinan taa'adha. Ila isuma kana sitti dubbadheen si geggeessatu hin taane lafi gaafa bari'u immoo karaa irra adeemaa jirtu kana immoo ittaan si fufsiisa si wajjinan jiraattiin jedhe Waaqayyo. Karaa keetti immoo si wajjinan taa'attiin jedhe. Waaqayyo karaa ofiitti nama wajjin ta'uu waan guddaadha. Yeroo hundumaa namni adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhata saksasii argata. Saksasiin akkasiin jiru. Kanaaf Daawit adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan godhateef hojiin hojjetu hundumtinuu waliin qixxaataa fedha. Waaqayyo wajjin walii galee godha. Yeroo diinonni dhufanii marsan Waaqayyo marfameera amma yoom maal godhe wayyaa kallattiidhaan naqumoo gara kamiin na godhe mari'achiisa Waaqayyoon. Waaqayyoon nama mari'achiisu ture. Karaa isaa nama Waaqayyo wajjin godhatu ture. Kanaaf Waaqayyo kallattii namatti agarsiisuun waan guddaadha. Biyya kanaa GPStu kallattii namatti agarsiisa. Hankeenya garuu Waaqayyoodha. Galanni Waaqoof haa ta'u. Kallattii sittan agarsiisa. Nagaadhaan deemtaa, hin milkooftaa, bakka yaadde immoo hin geessan. Shanaffaa irratti immoo nagaadhaan deebitee dhuftaa jedhe. Sila maa ittiin jedhe lafa kanaa siifan kennee sodaan isarra ciiftu kan sii kenneeraadha. Si kenneera immoo achi geessee deebitee dhuftee immoo lafa kanatti immoo nagaadhaan deebitan. Galanni Waaqoof haa ta'u. Nagaadhaan deebita. Nagaadhaan na qofa miti nagaadhaan deebita. Inni dhumaa maal ittiin jedhee wantan sitti dubbadhe immoo siifan raawwadha malee inni isu jedhe. Galanni Waaqoof haa ta'u. Wantan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee inni isu jedhe. Waaqayyo kun akkasitti afaansaa banatee mucaa ollaalaa kana wajjin yeroo fudhatee akkasittiin gaafa haasa'u waan akka nama gammachiisu hin jiru. Egaa sila karaarra yemmuu deemaa ture sodaachaa deema. Maaliif eeboo Isaawu ofirratti ilaalaa deema. Eeboon kaleessa xiyyi kaleessa diina darbatee bineensa darbatee oraanii ajjeesaa ture. Har'a Yaaqoobiif qophaa'ee jira waan ta'eef asitti na argata, achitti na argata, asitti na argata, achitti na argata. Ottuma jedhu sodaadhaan qabamee sodaadhaan dhugamee guyyaa tokko guutuu erga deemee booda waan beekusa ta'u jedhee yemmuu inni dhagaa sana fuudhee boraafatu Waaqayyo dhufee gidduu gale. Galanni Waaqoof haa ta'u. Dhufee gidduu gale Waaqayyo. Sagalee isaa ergee gidduu gale. Kana booda xiyyi Isaawu hin hojjetu. Waaqayyo gidduu gale. Kanaafi wantan sitti dubbadhe immoo siifan raawwadha malee hin dhiisu jedhee mucaa ollaalaa kanatti Waaqayyo dubbii gurguddaa ja'atti dubbate. Galanni Waaqoof haa ta'u. Maal ergee? Sagalee isaa ergee fi gidduu gale. Sagalee isaa ergee fi gidduu gale. Waaqayyo gaatii wanta hamaa diina biraa namatti darbatamu tokkoffaa irratti sagalee isaa ergee gidduu gala. Waaqayyo sagalee isaa nuuf haa ergu. Ameen. Inni taanu soora karaa dheeraaf ga'u nama sooruudhaan jalaa nama baasa. Galanni Waaqoof haa ta'u. Nan dubbisa iddoo sana. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 5. Inni mukicha jala gadi ciisee rafaa otuu jiru
kunoo ergamaan Waaqayyoo tokko dhufee isa rukutee ka'iitii nyaadhu jedheedha. Iddoo kanatti jalqabumaa kaafnee yoo dubbisne 28 kaafnee waa'ee seenaa Eliyaas agarra. Eliyaas sababii dubbii dhugaa irratti cichee jiruu fi hundumatu irratti ka'e. Amma biyya gadhiisutti ka'e. Gaaf tokko garuu guyyaan Waaqayyoo gaafa ga'e isuma sila baqachaa jiru Waaqayyo dhaqiitti of mul'iseedhee Eliyaas ijjinaa se'e. Ahabiin sila security haa baqatu ture. Har'a garuu qaamumaan naqee Ahabitti of mul'ise. Dhaqee gaafa of mul'isu si'i miti kan Israa'el galchannaa no ana miti jedhee si'iif mana abbaa keetiiti jedhe. Galannoo qofaa ta'u. Ani isa kana keessaa hin qabu. Ani isa kana keessaa harka qulqullaa'e. Israa'eliin saba kana kan burjaajessaa jiru, saba kana kan joonjessaa jiru, saba kana kan karaarraa fuudhee deemaa jiru si'iif mana abbaa keetiiti jedhe. Kanaaf maaloo yaree? Kanaaf immoo egaa amma raajota jiran kana warra walitti qabattee jirtu marii haadha manaa kee keessa galtee isaaniif nuti walitti dhufa duraa jedhe. Amma siijinii waan ani yeroo fudhachuu hin danda'u hin tuffatee. Siijinii yeroo fudhachuuf yeroo hin qabu. Garuu warra waaqeffachaa jirtu warra kallattii na agarsiisu jettee isaanii toof laattee jirtu isaanii nachi as nafiti. Kallattii inni kam sirrii akka ta'e ilaallaa. Galannoo qofaa ta'u. Gaara Qarmeloos irratti ol ba'anii dursa isaaniif kennee isaan waan hundumaa godhanii yommuu deebiin ni bu'u. Eliyaas jalqaba irratti gaara Qarmeloos irratti maal godhee otoo aarsaan dhiyeessinii isa diigame iddoo aarsaa akka gosa isaaniitti deebisee ijaare. Inni ijaare duraan dursee pirosiijeriidhaan ka'e. Waaqayyo waan nurraa eegu qaba. Girrigirri uumu qofa miti. Pirosiijerii keessa darbuun qabu Waaqayyo hafuura isaanii yeroo hundumaa nutti agarsiisa. Kanaaf egaa iddoo aarsaa sana erga ijaaree raa'atee booda qalma dhiyeessee iddoo sana irratti bishaan dhiyeessee waan hundumaa godheeti akkas jedhe. Jalqaba sila waa tokko jedhe. Amma waa tokkoon isinitti hima sabni iddoo kana jiraattan Ahabiin dabalatee amma waan tokko goona waaqa baaltu waaqa yoo ta'e irraa kaaftanii gara isaanii hidhattu. Waaqa Eliyaas waaqeffachaa jiru isa kan Israa'eltu waaqa yoo ta'e immoo as dhuftu. Isa kana olii galanii ka'an. Inni kanorra Ba'aaliin callise. Inni hin callifne hafuura keenya caalaa inni dhiyoo nutti ta'e Waaqayyo yeroo hundumaan wajjin jira. Kanaaf iddoo sanatti ergi pirosiijerii kana hundumaan godhee raatee booda yaa Waaqayyo waaqa Israa'el. Amma guyyaa irraatti na wajjin jirtadhe. Na yeellaasiftee hin beektodhe. Sabni kun immoo deedhee botee beela'ee si eeggachaa jiran. Sabni kun burjaajee si eeggachaa jiran. Kallattiitu hirkaa bade jedhe. Dhuguma Waaqayyummaa kee iddoo kanatti mul'isi jedhee utuu ni dubbatee hin fixiin ibiddi waaqarraa bu'ee Waaqayyo Waaqayyummaa isaa mul'ise. Galannoo haa qofaa ta'u. Iddoo sanatti egaa hojii gurguddaa kana erga hojjetee booda Waaqayyo dhufee aarsaa isaanii erga fudhatee booda diinota warra hamma kana saba kana burjaajessaa turan immoo iddoo sanatti laga Kiriyootitti akka inni tarkaanfii irratti fudhatu Waaqayyo isa gargaare. Waaqayyo gaafa dhufu ijaa ba'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ijaa ba'eef akkasitti sabni kun inni ilchee in waaqeffatanii kiruuseerii guddaan gaara Qarmeloos irratti ta'e ergii kun ta'ee booda mootichis gammadee gaafa dhaqee haadha warraa isaatti kana himu Eliyaasitti dhaamte maal jettee akkuma ati har'a goote ani immoo boryoona kana raajota akkas ta'an kee akka isa tokko sin godhu yoon ta'e Waaqayyo koo Ba'aal na gaafatutti. Inni kun jechi kun sammuu isaatti bu'e no jedhe Eliyaas. Akkamitti Waaqayyo akkamittiin dubartii ormaa kanaan du'a in ta'u malee hin ka'e jedha. Mandiraa barshee baay'ee erga gabbara naa'oo isaa irraa adda bahee jedha. Waaqayyoon du'a gaafachaa deema. An harka keetiin du'u harka keetiin ajjeesedha. Waaqayyo hojii kee hojjedheera. Waan an balleesse hin qabu. Si wajjin olii galeen godhe. Garuu harka dubartii ormaa kanaatti hin du'u harka keetiin ajjeesechaa deema. Du'a ofitti waamaa deema. Hundumti keenya mudannoo qabna. Yeroo tokkoon waan tokko marfame. Waaqayyoon akkas jedhe. Dadhabaa ta'uu koo nan beekaa kanarratti naa dhaabadhu jedhe. Dadhabaa ta'uu koo nan beekaa kanarratti naa dhaabadhu Waaqayyo. Kanarratti naa dhaabachuu keensi argannaanii akkaataa itti Waaqayyo san marfamee jiru kee akkaataa inni itti busee na baasee tomma guyyaarraa masammuu kootti na bu'a. Waaqayyo namaa mul'ata jechuudha. Innaaniti an harka nama kanaatti du'uu hin qabu na ajjeesi deemsa guyyaa tokko deemee muka dhandhamsaa tokko jala ciisee achuma rafedha. Waaqayyo ergamaa isaa ergee isa soore. Nama beelaan dararamaa oole, nama dadhabbiin dararamaa oole, ergamaan Waaqayyo dhufee kaasee nyaachisee naan deebi'ee rafedha. Kutaa sana guutummaa isaa dubbifattanii yeroo inni deebi'ee rafu sila waa tokko jedheen ture.
Waaqayyo gaafa waan nu godhu sammuu keenyatti nu deebisee waan nu godha. Dunkukkuu keessa ka'ee nyaata nyaatee muni deebi'ee rafu nama jedhe Waaqayyo. Ammas ergamaa isaatti erge. Ammas itti bu'ee dammaseeti Eliyaas jedhe of baree erga inni sammuu isaatti deebi'ee booda nyaata kanarra deebi'ee nyaadhu karaa fagoo deemta waan ta'eef ittiin jedhe. Galanni Waaqa qofa ta'u. Waaqayyo sammuutti nu deebisee nu gargaara bolo tokko. Waaqayyo girrigirrii uumee nu gargaaru. Sammuu keenyatti nu deebiseeti isteeppii waa tokko maal akka ta'e hafuura isaan nu barsiiseeti nu gargaara. Maaliif keessa keenyatti akka qabatee hafuuf ofirra dabarsuuf Waaqayyo waan godhu. Kanaaf irra deebi'ee sooreeti humna nyaata sanaanii halkan 40 guyyaa 40 otuu garaa hin kutin adeemedha. Baay'ee nama dhiba. Kutaan sun baay'ee na ajaa'iba. Guyyaa 40 halkan 40 otuu garaa hin kutin adeemedha. Iddoo kanatti immoo waan gurguddaa sadii agarra. Ergii soora kana soorame tokkoffaa irratti amma gaara Waaqayyootti deemedha. Amma gaara Waaqayyoo gaara Horeebitti deeme. Lakkoofsa 8 irratti 19. Amma gaara Waaqayyootti deeme. Inni itti aanu hoo 15 irratti immoo Waaqayyoo wajjin wal arge. Galanni Waaqa qofaa ta'u. Waaqayyoo wajjin wal arge. Yeroo ol argoo maal jetta Eliyaas as yennaani? Na ajjeesuu barbaadu waan ta'eef ani immoo siif yeroo hundumaa hinaaffaa gaarii hinaaffaa sabni keessa iddoo aarsaa diiganiiru amma du'anna eeggachaa jira waan ta'eefanii gara kee dhufee furmaata naa kenni jedheedhe. Ennaan Waaqayyo akkasittiin jedhe. Gara holqa dhagaa tokko keessa dhaqee gale namni gaara Horeeb irratti gara qarree gaarichaa irratti ol ba'ii amma olii jinaa soofnaa jedhe. Kana gidduutti dhufee humni tokko gidduu galee. Waan gurguddaa sadii dhufee gidduu gale immoo Eliyaas yaada Waaqayyoo beekaa, sagalee Waaqayyoo beekaa, waan hundumaa beeka. Yeroo darbe gaafa jimaataa sagalee itti gammade obboleessi nu barsiisaa ture tokko waa'ee yaada Waaqayyoo nu barsiisaa ture Waaqayyo isaa eebbisu. Ennaani yaada Waaqayyoo beeka. Amma qilleensa jabaa kattaa dada iyyaasu waan hundumaa jijjigsaa deemu. Biyya kana torneedoo maal ta'an? Akkasumatti fakkaata. Sarroon caalanne kun immoo gaafa nuuf yeroon kana dhaga'ee har'a of eeggachuu qabdu maa inni har'a torneedoo kan jedhamu tokko kaa'adhan. Maa inni hundumtuu konkolaataa ofiis maatti galee beekamaadha jechuu barbaadeenii keessa galee naasa'u gaa baay'ee muuxannoo isaan qabu ganaan siin irraa baradha. Kanuma natti fakkaata wantichi. Eliyaasoo gadi hin baane Waaqayyotu keessa hin jiru. Isa boodoo sochii lafaa ta'e erzikuweek. Isas gadi hin baane Eliyaas Waaqayyo keessa hin jiru. Yaada Waaqayyoo beekuu waan hundumaa irra caala. Abiddaan nufe Waaqayyo keessa hin jiru. Hin baane. Bara kana maal fakkaana laa? Girrigirriin bara keenya sochiin bara keenya keessa ka'e Waaqayyo mam keessa jira laa? Waan sammuu namaatti bu'u komii baay'ee agarra miidiyaa irratti wantoota baay'ee. Keessa hin jiru Waaqayyo hin callise. Dhumarratti sagaleen asaasaan gara isaa dhufee Eliyaas maal hojjetta asii jedhee gaafate. Erga inni darbee booda golboobbatee haguuggatee gara holqa balbalichaatti bahee dhaabbatedha. Maal hojjettanaani rakkina jiru hundumaatti dubbate Eliyaas. Ilaa iddoo aarsaa kee diiganii kana godhanii ani immoo si wajjin walii galee gaara qalmeeyos irratti hojii akkasii hojjennee Ezaabel immoo na ajjeesuudhaaf jetteennaan lubbuu koo jalaa oolfadhee dhufe ati na ajjeesi jedheen dhufennaan amma waa tokko si fedhe Waaqayyo. Amma karaa mahirra dhufte irra deebi'edha. Sagaleen dhufe ka. Karaa mahirra dhufte irra deebi'i. Karaama asitti na qabatti achitti na qabatte dheesse kiwuriitii Ezaabel sodaachaa deemu karaama sanarra deebiitti jira Waaqayyo. Maaliif ennaan Sooriyaa yommuu geessu Hazaa'eliin dibda mootii irratti ta'uudha. Biyya ormaa dhaqee jalqaba hojii. Hazaa'eliin mootii gootee dibde ishii. Biyya Israa'el kee gaafattu hiyyuu dibda mootii ta'uu fedhe. Isa booda onnaan si booddeedhaan dhaloota kana kan kallattii agarsiisu Elsaa'iin dibda bakka kee immoo jedhe. Isheen naani kun hunduu maaliif barbaachise jechuun isaa namni. Billaa Hazaa'el jalaa isa ba'u iyyuu tajjeessan. Billaa iyyuu jalaa kan ba'u immoo Elsaa'i tajjeessan. Jarri kun akkasitti sadii ta'anii olii galanii hojii Waaqayyoo hojjetu amma anatu ka'e saba koof anatu ijaa ba'a. Siin immoo yeroo boqonnaa kee kana booda dhimma san keetitti immoo hin dabarraadhe Waaqayyo. Gaafa hojii Waaqayyoof kaanu Waaqayyo yoo nu itti mubaannu dhimma keenyatti darba. Isa kana qofa xumuri. Isa booda dhimma keetti gaafas dabarraadhe Waaqayyo. Kaachuu koos raawwadheedha Phaawulos. Kanaafi karaa dhufte irra deebi'itii warra kana sadannaa dibsi. Akkasittiin ol hirkaa fuudhanii diina akka kubbaatti itti taphatu. Galanni Waaqoof haa ta'u. Kanaaf akkasittiin jedhee Waaqayyo dubbii gurguddaa
waan gurguddaan sadii akka ta'eef agarre egaa. Amma gara Waaqayyootti deemee Waaqayyo wajjin wal argee Waaqayyo irraa sagalee dhaga'ee karaa irra dhufeerra akka Waaqayyo itti himetti deebi'e. Maal gochuudhaan Waaqayyotu sila soore, Waaqayyotu sila sira nyaachise. Waaqayyo nama nyaachise ennaani yaada Waaqayyo beekuun nama rakkisu. Waaqayyo nama nyaachise ennaani humni hundumtuun dhufa. Fuula isaa turre yeroo hundumaa akka sarraa sooromnuuf inni nu gargaaru. Gara kakuu haaraa yeroo nufu macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 12 bakka beekamaadha lakkoofsa 6 dubbisa. Edumtii guyyaa itti Heroodis Phexros akka qoramuuf dhiyeessuudhaaf jedhe sanatti Phexros fuuncaa lamaan hidhamee loltoota lama gidduu hirrafa ture. Eegduun immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabatanii hin eegu turaniidha. Kutaa kana keessatti boqonnaa 12 yoo ilaalle akkas jedha lakkoofsa tokko dhawaa qabne. Bara sana Heroodis mootichi namoota bu'aa waldaa kiristiyaanaa ta'an tokko miidhuudhaaf ciqileerra dhaabbateera. Inni kun immoo Yihuudoota biratti inisheeshinii argate. Heroodis hojii bulchiinsaatti diktaatiriidhaadhama. Namooti baay'ee oliin galan ittiin tolu bulchii isaanii. Garuu gaafa inni namoota bu'aa waldaa kiristiyaanaa ta'an irra ciqilee dhaabbachuu jalqabu allakkisaa namichi kun waan gaarii hojjetaa dhufeeraan. Waan gaarii hojjetaa dhufeeraan. Inni arge yaada namaa arge miira namaa arge laphee namoota arge Yaaqoobiin morma irraa kuchise. Inni kun immoo baay'ee isaan gammachiise. Inni ilchan ol hirkaa fuudhanii Waaqayyo sila hubachuu dadhabne malee nama kana nuu kenneera. Bulchiinsi isaa gaariidha, karaan isaa gaariidhaanii jajachuutti ka'an. Yeroo isa kana argu immoo Phexrosin qabeessiseera. Yeroo isu immoo maal godhe egaa? Jaruma gammachiisuuf gochaa jiraam. Nama gammachiisuun kiyyoodhaadha sagalee Waaqayyo. Loltoota kutaa afuriin nama afuriin nama 10 jechuudha. Nama lama immoo harki isaa miilli isaa fuuncaadhaan hidhamee isaan gidduutti akka eegamu nama 18. Isaan kana ramadamaaf nama kanaaf. Nama tokko nama kanaaf jechuudha. Yeroo kanatti namni kun maal godhare yaada Waaqayyo waan beekuuf laxxee rafe. Bor immoo paabliik koortiitu isa eeggata. Isa mana keessa galanii maaliif kana gootee keeyyata akkatiin akkas taate kana taatee miniim. Paabliik koort jechuun egaa isa akkamittiin akkan hiiku na rakkisa. Isa hawaasa jaarmiyaa keessatti nama biratti namatti faradan jechuudha. Du'a ittiin Isxifaanos du'eedha wantichi. Isa kanatti Phexrosin eeggata. Innaa Phexros maal godhee laxxee rafe bor immoo isa eeggata. Ergi amma ta'e chikee bubbulee booda borumtaa kanatti isa eeggatu eeggachaa jira. Waaqayyo ergamaa isaa erge. Waaqayyo kun gaafa diinni kun nutti bu'ee nu dhiibee callisee manuu ilaala. Yookiin gaafa inni keessa buusuuf jedha gidduu gala. Yookiin immoo yeroo tarkaanfiin tokko akkuma Daawit jedhe yeroo gallu dhaqee gidduu gala. Borumtaa isa kanatu eeggataa Waaqayyo ergamaa isaa ergedha. Yeroo ergamaa isaa erguuf sana gaa. Maaltu maal ta'ee? Isa kanas qabxii maaliin dubbadha. Tokkoffaa irratti ifatu ta'e mana sana keessatti. Galanni Waaqoof haa ta'u. Lakkoofsa 7 irratti. Lammaffaa irratti immoo maaltu maal ta'e? Hidhaa isaatu irraa hiikame. Galanni Waaqoof haa ta'u. Sadaffaa irratti mana hidhaatu banameedha. Sadaffaa irratti cufaa balbala mandarichatti galchu mandaricha marsee kan jiru killaa sibiilaa sana balbala sibiilaa sanatu gaafa isaan bira ga'an ofiin beekee duraa banameedha. Hiika isa duraarraa ofiin beekee duraa banameedha. Amaariffa isaan akkas jedha. Ofumaan otuu namni ittiin bu'in banameedha kutaan kun immoo. Otuma namni ittiin bu'initi baname. Waaqayyo wajjin jira. Kanaayyuu cufaa balbala sibiilaa jechuudha. Nanurreessaa jedhamni nama Waaqayyoon Waaqayyo gaafa itti dubbate. Hin baname jedha. Inni taanu warra isaaf kadhachaa jiranitti dhaqee misiraachoo hime. Yeroo Yaaqoob mormi isaa irraa cite Phexros hidhame immoo waldaan kiristiyaanaa otuu garaagara hin kutin hin kadhattiif turte jedha. Akkuma kana immoo mana haadha Maarqos Yohaannis jedhamutti immoo kadhannaa bultii kadhachaafii jiru. Phexros hidhamu du'uu hin qabudhaniiti dura dhaabbachaa jiru. Akeeka diinaa kana yaada diinaa kana dura dhaabbachaa jiru. Namoota tokko natti tolu bara kana keessa qilleensa amma ka'aa jiruuf. Wanti kun diina biraa nutti dhufe wanta ta'eef dura dhaabbachuu qabna. Ani isa kanan deeggara. Dura dhaabbachuu qabna. Namni Waaqayyoo baay'ee barsiisaa baay'ee natti tolu jalqaba irratti gaafa inni waan kana barsiise baay'ee natti tole. Asiif achi ilaaluu miti jedhe dura dhaabbachuudha jedhe. Qilleensa amma ka'ee jiru kana dura dhaabbachuudha Waaqayyo wajjin olii galanii jedhe. Kanaaf egaati achi kadhannaa galgalaa bultii kadhachaa
dura dhaabbachaa jiru. Phexros du'uu hin qabu. Waldaa kiristaanaan sirratti ijaarattiin jetteetta gooftaa Yesuus. Kanaaf iyyuu dhimma nama kanaa sitti ilaanneerra. Otuu isaan jechaa jiranii Phexros dhaqee mana kosokkose. Galanni Waaqoof haa ta'u. Gaafa Phexros dhaqu amanuun isaan rakkise jedha. Waaqayyo kun gaafa battalatti deebii kadhannaa keenyaa nuu kennu nutti nu qabatee dhufu amanuun isaan rakkisa. Zakkaariyaasuu gaafa tokko rakkate akkamitti ta'a jedhee. Lubi amma na ga'u kun akkamitti ta'a kana boodan ta'a areemman jedhee Waaqayyo jinuutu hin oliin mormu agarra. Amanuu isa rakkise jechuudha. Haala inni kee jirutu akka inni amanu isa rakkise. Kanaaf egaa in rakkise. Yeroo sagaleen misiraachoo itti dubbatamu namatti hime ati maraatte fakkaata ittiin jedhan. Gaafa bananiifi jedhani Phexros yeroo isaan gammachuudhaan macha'an immoo akka isaan tasgabba'an godheeti waan Waaqayyo itti hime waan Waaqayyo godheef hundumaa jalqaba hamma dhumaatti itti himeeti. Lakkoofsa 17 irratti darbee hojii Waaqayyoof sokke. Achitti isaan isee jabaadhaa gaa hojii Waaqayyoo hojjedhaa maatii du'u itti gale kanas immoo jajjabeessaa hojii Waaqayyoo immoo itti fufaa ani hojii Waaqayyoof deemeera chaa'oodhe sokke. Hojii isaa itti fufe jechuudha. Inni taanoo inni dhumaa kan namatti tolu Waaqayyotu ijaa isaaf ba'e. Tokkoffaa irratti loltoota warra nama 18 sana ergii qorannoon irratti geggeeffame booda Heroodis akka isaan dhuman godhe jedha. Diinni olumatti deebi'e. Akka isaan dhuman godhe jedha. Ergii Phexros hojii Waaqayyoof sokke Phexrosin dhaban immoo gaaf tokko jedha. Jireenya bulchiinsa isaa keessatti diktaaterii inni jedhee fi namoota walitti qabee waa'ee araaraa dubbataa jira. Itti tole egaa hojii gaarii hojjetaa waan jirutti fakkaate gaafa jecha isaa dhaggeeffatan kun nama miti ergamaa Waaqayyooti malee jechuutti ka'an lakkoofsa 23 irratti kun ergamaa Waaqayyooti malee nama jechuun iyyuu nu rakkisa jedhanii Heroodisiin yommuu isaan jajan agarra. Agartanii sila paabilik koortii irratti Phexrosin dhiyeessuudhaaf ala qindeessaa ture Waaqayyo paabilik koortii irratti isa rukute. Galanni Waaqoof haa ta'u. Maaliin isa rukute? Raammoodhaan isa rukute. Waaqayyo akkasitti jaabaa. Waaqayyo gaafa dhufu rakkina kee baatu nu baasatu hin taane ijaa nuu ba'a jechuudha. Yookiin akka boojinu nu godhaa yookiin immoo isa nama isaa irratti ka'e du'aan adaba. Waltajjii sana irratti Waaqayyo raammoodhaan rukute jedha. Du'a gadhee du'e jechuudha. Warri sila tarkaanfii irratti fudhatanii Phexrosin hidhanii maal jedhanii 18 iyyuu dhuman. Sila fudhannee yoo ilaalle Ezaabel Eliyaas irratti dubbatte bini du'i Ezaabel baay'ee nama dhiba. Akkaataa isheen itti duute haadha manaa mootii taate yemmuu sareen bakkeetti nyaattu. Waaqayyotu Eliyaasiif dhaabbate ka. Waaqayyo kun gaafa dhufu ijaa nama abbaa. Kanaaf iddoo kanatti egaati Waaqayyo akkasittiin dhufee yeroo inni nama kanaaf immoo ijaa ba'u agarra. Lammaffaa tokkoffaa irratti ifatu ba'ee hidhaatu irraa hiikamee mana hidhaa banamee cufaa balbalaa karri mandarichaatu banamee fi warra kadhachaa fi jiran sagalee misiraachootti himee darbee hojii Waaqayyoo hojjetee dhuma irratti Waaqayyo diina isaa irratti ijaa ba'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kun gaafa dhufu diina irrattis ijaa namaa ba'a. Akkasittiin Waaqayyo isa namoota bu'aa waldaa kiristiyaanaa ta'an irratti ciqilee dhaabbate akkaataa kanatti yeroo inni paabilikii irratti Phexrosin dhiyeessee ajjeesuudhaaf du'a Isxifaanos du'een akka inni du'uuf yeroo inni qophaa'ee jiru kanarratti Waaqayyo isuma irratti deebi'ee waltajjii sana irratti isa salphise isa balleesse jechuudha. Waaqayyo gaafa namaa mul'atu akkasitti namaa mul'ata. Galanni Waaqoof haa ta'u. Waaqayyo gaafa gidduu namaa galu yoo barbaade sagalee isaa namaa ergaa yoo barbaade soora namaa kennee jalaa nama baasa yookiin immoo ergamaa isaa ergee buutee gidduutti nama baasa. Galanni Waaqoof haa ta'u. Kanaaf egaa Waaqayyo waaqeffannu kun akkas. Kanaaf mootichi gaafa iji isaa baname maal jedhee amma waa tokko argaan jira. Namoota kanaaf hidhaan isaanii hiikamee abidda keessa deddeebi'aa jiru. Sila nama 3 kee buufne nama 4 ta'ani inni arfaffaani bifa ilma Waaqayyoo fakkaata. Inni kun anaaf raajiidha kottaatii keessaa ba'a jedhe. Kottaatii keessaa ba'a. Maaliif Waaqayyotu gidduu gale wanta ta'eef Waaqayyo gaafa gidduu galu akkas obboloota koo har'a rakkina garaagaraa keessa kan jirtan yaaddoo garaagaraa keessa kan jirtan abdii kutannaa garaagaraa keessa kan jirtan Waaqayyo akkasitti dhufee gidduu isiniif gala. Fuula Waaqayyoo dura Waaqayyo wajjin waliif gala dhaabbadhaa. Waaqayyo gidduu gala. Sagaleen Waaqayyo seenaa miti. Jireenya keenya wajjin ol fudhachiisnee Waaqayyo wajjin walii gallee gaafa Waaqayyo wajjin deebinu Waaqayyo waan hundumaa irratti olaantummaa hafuura namaaf kenna. Galanni Waaqoof haa ta'u. Waaqayyo teekinooloojii irratti olaantummaa hafuura namaa kenna. Qabeenya irratti olaantummaa hafuura namaa kenna. Rakkina irratti olaantummaa hafuura namaa kenna. Inni guddaan tokkoof tokko Waaqayyo wajjin walii galanii
Yoo deddeebi'an egaa Waaqayyo yeroo hundumaa mo'ichaan nama geggeessa. Galanni Waaqoof haa ta'u. Amma addunyaarra sagalee kana nagaa kan jirtan namoonni sodaa garaagaraa keessa jirtan Waaqayyo dhimma keessanitti darbeera. Waaqayyo gidduu galeera. Ammas kana isitti immoo Waaqayyo wajjin walii galaa. Waaqayyo wajjin walii hagallu. Kanaaf diina biraa kan nutti darbatamu yoomiyyuu nu hin danda'u. Waaqayyo keenya gidduu galaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa ulfaatu. Sagalee kanarraa abbannee Waaqayyoon hin kadhannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Iddoo kanatti immoo sagalee kennutti dubbatteetta. Egaa biyya lafaa amma irratti rakkina qabdu nuun jetteetta. Kanaaf iyyuu biyya lafaa kan immoo Yesuus Kiristoos ilmoo Waaqa jiraata akka ta'e nama amane qofa jedhamee caafamee jira. Kanaaf sitti of laanneerra. Dhimma hamma keessa jirru yeroo kamittiyyuu ati kottuuti gidduu nuuf gali. Sagalee dhageenye kana yaa Waaqayyo jireenya keenya wajjin ol fudhachiifnee jiraachuu akka dandeenyuuf hunduma keenya nu gargaari. Hunduma keenya wajjiniin ta'e sitti of laanneerra yaa Waaqayyo ammayyuu diina biraa kan nutti darbatame gidduu nuuf gali. Qilleensa nurratti ka'ee jiru kana gidduu nuuf gali. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gidduu nuuf gali. Ilma Waaqa jiraataa irra haa deemaa kottu. Nu hubannee sin dhibuu gaafa siin jedhan bartoonni kee kaatee bubbee sana gabgoote. Gaafa ati gabgoote immoo si galateeffatan humna kee ajaa'ibsiifatan. Kanaaf iyyuu yeroo kanas kadhanneerra kottuuti gidduu nuuf gali. Amma sarara kanarra ta'anii kan nu dhaggeeffachaa jiran rakkina garaagaraa kan qaban dhimma isaaniitti darbiif ati gidduu galiif hunduma keenya nu gargaari.